Yoo yaa harka jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nageenya keessan balaadha galata waaqayyoo kan kun ganarraa faadha waaqayyo sana gaanuuf kenne maqaan isaa eebbifamu jecha arras deebi'ee dhufeera isiniin jedha hordoftoota kiyya bulee wanti dhaga'amu haaraadha waan ta'eedhaaf waan bulee mul'atu irratti yaada kennuudhaaf dhaloonni dammaqnes akka isaan dammaqan yookaan biika balleessuutti jira yoo ta'es akka irraa deebi'an amma dandeettii keenya gosas ta'a jedhee waan yaadeef hiruu barbaadeera isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innis akkana jetti shamarran tokko inaafatu isa boochisa malee jaalalaa miti jetti ka. Gajjaalallee dhuguma yoo jaallate dhabee nama tokko garaa qulqulluudha yookaan onnee qulqulluudhaan jaallate taanaan boo'uu danda'a malee inaaffaan namaan boosisu akka kootti kanaafiyyuu nama miidhuurra ofii miidhamuutu caala dhugaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yoomillee taanaan namni sina cunqursu malee nama hin cunqursina nama miidhina gara kallattii kamiin iyyuu ta'u ofii keessanii namni sina cunqursu malee nama hin cunqursina yoo namni sin cunqursee qulqullummaa keessaniin jirtan waan ta'eef kuftanu maaliif waaqayyo isiniin qarqaara waan ta'eedha garuu namni hamaa namarratti yaadu yookaan namni nama cunqursu gonkumaa milkaa iddoo guddaa ga'uu hin danda'u yoomillee taanaan jechuudha. Gaarii gochuun ofuma keenyaaf jechuudha. Kanaafiyyuu hamma ifa kanarra jirru yookaan addunyaa kanarra jirrutti waan gaarii akka goonu dhaamsa goon isiniif dabarsa. Jaalalli waaqayyo biraa kenname namuun jaallata. Durba akka safu Oromootti gaafachuu yoo dhiifneyyuu jaalalli nu qaba hundumti keenya iyyuu nu beekne shamarran garuu akka dhiirotaa gaafachuudhaaf hin saalfanna keessa keenyatti yoo jaallanne iyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan dhiirri tokko yoo shamarraa tokko dhugaadhaan jaallate imimmaan buusee bu'aaf jechuudha. Kanaafiyyuu miidhuun qabnu nama nu jaallate sana jechuudha yookaan dursine yeroo dhumanni nagahee yookaan immoo meesejii jaalalaa nuuf dhiyeessu yoo qabaanne aan jaalleen qabanne dhugaa jirru ittimoo yoo immoo hin qabaanne hin qabu jenne jaalala isaa taqabbalu yoo jaallanne irra ta'e keessi keenya yoo fudhate irra ta'e jechuudha malee nam tokkoon sin jaalladha jenne yoo yeroo inni jaalala keessatti kufee ka'u booda yoo dugda itti ganne yookaan irraa garagalle abbaan sun yookaan dargaggoon sun miidhamuu danda'a jechuudha. Abdii kutuu danda'a jechuudha. Waa'ee isaa hundumaa gatuu danda'a jechuudha. Boodayyuu dhumarrayyuu muraachuuyyuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala dhugaa shamarroonni booressitanuu dhiisaa maaloo dhuma keessaniif hin tolu waan ta'eedhaaf nama hin miidhinaa jaalalaan. Fakkeessuudhaaf harruma ittiin yeroo ittiin dabarsine jettanii jaalala dhugaa nam tokko yeroo isin jaallatu jaalala dhugaa hin booressinaa dhumni isaa badiin isaa kufaatiidha malee boo'icha malee waan tokko faayidaa hin qabu. Viidiyoo tokko ilaalee shamarran jaallatte suni akkas jetti isinillee miidiyaa kana hin fayyadamte natti fakkaata. Jaalalaa miti inaaffaatuyyuu isa boochisaa namni maaliif gaariitti jiraataa nu yoo ta'e maaliif jiraata jedhee inaaffaatu isa boochisa malee jaalala miti jaalala hin se'inaa jetti. Mucaan ishee jaallate kun immoo akkan viidiyootti argetti xiqqishuu ture amma sababii aariirraanis sababii jira miti suusii adda addaa keessa lixuudhaanis namummaa namaa keessaa ba'ee jira jechuudha. Maal jedha seetanii itti bareedee jira amaariñaadhaan dubbata jechuudha. Itti bareedee jira ilmoo lama argatteetti
jedhee dubbata. Isuma ammaa kana isin heerumte gaa'ila ofii qabatteerti jechuudha. Maallaqaan hin jijjiiramnu jaalalli, hin jijjiiramu jaalalli. Isiniif gala. Dhuguma birriin barbaachisaadha. Hin barbaachisu hin jedhu. Garuu jaalalli birriidhaan bitamuu hin danda'u. Birriidhaan hin qayyaramu. Kanaafiyyu jaalala dhugaa nam tokko isin jaallate taanaan birriitti hin qayyarina, hin jijjiirina. Sababiin isaayyuu birriin utuu godhate malee koo inni nuun godhanne. Kanaafiyyu kana beeknee waan dhufee baduuf jirudha waan ta'eedhaaf jaalalli immoo waan hafee jiraatu waan ta'eef jaalalli gahee isaa qaba, birriinis gahee isaa qaba jechuudha. Kanaafiyyu birriin jaalala bituu hin danda'u, qodaa bituu danda'a malee. Kanaafiyyu ennaan haa hubannu, adda baafne haa hubannu, miidhaa namarraan gahuu haa dhiifnu. Yeroo dabarsuudhaaf jennee namni tokko yeroo jaalala dhugaa keessa galu jireenya isaa balleessinee yoo jenne waaqayyo jireenya keenya balleessa, dhuma keenya balleessa waan ta'eef of eeggannoo goonu. Keessattiyyuu ani akka kootti gizuma hunda kan hin filadhu cunqurfamuu filadha malee nama cunqursuu hin filadhu. Maaliif qulqullummaa kooti yoon jiraadha ana waaqayyo nan gadu kufee nafu waan ta'e. Innaan nama cunqursuurra cunqurfamuu wayyi. Nama cokkunuurra cokkanamuu wayyi. Isiniin jedhaan shamarroonni obboloonni koo jaalala dhugaa birriitti akka hin jijjiirre. Jaalalli birriidhaan hin bitamu. Waan dhufee baduudha qabeenyaan hin barbaachisa. Garuu immoo yooti nama si jaallate sana walitti dhuftee keessa jaallatee walitti dhuftee jaalalli gidduu keessan jiraate waaqayyo isin eebbisa. Sillachanuun hojjetattu waan isin hojjetattanu sana waaqayyo isiniif eebbisa waan ta'eedhaaf har'a isa dura keessanitti argitan qabeenya samma dura keessanitti argitan ilaaltanii karaarraa hin maqinaa, of hin balleessinaa, dhuma keessan hin balleessinaa jechuun jaalladha. Dhugaa baay'ee tokko ani beeku garaadhuma koona nyaate baay'ee garaan na hammaate. Imimmaan inni ofirra lolaasu ilmoon dhiiraa akka kanatti boo jechuun dhugaatti waan garaadhaan wanni irraa si jaallateef jechuudha. Isheen immoo hin soba inaafeeti maaliif narraa adda baate jireenya fooyya'aa jiraatte jechuutu isa boochisa malee maaliif naa gadii ta'uu didde jedhee bu'a malee jaalalli dhugaa isa qabeetii miti jettee dubbatte. Al tokko waliif beekuun gaariidha. Mana jaraa bukkee dhaabate manni jaraa fooqii natti fakkaata akka dubbatamutti gaa akkam viidiyoos argetti iddoo fagoo dhaabate mana isaanii ni ilaala jedha mucayyoo kana jaallate jechuudha. Ammallee abdiin kun isheen deessee ilmoo lama qabdi. Inni immoo bakka waan inni fakkaatu dhugaa waaqayyoo maali namarratti amma kana cunqursaa amma kanaan nam tokko irratti jireenya namarratti abdii amma kana nama murachiisuun jireenya namaa dukkaneessuun hin ta'u dhugaa waaqayyoo. Har'aafitti toleera amma shamarraa sana har'aafitti toleera yoo fakkaatiyyu namni baduu danda'a. Sababiin isaayyuu namni nama cunqursu yookaan immoo namni namarratti waan hamaa yaadu dalagu iddoo guddaa yoo ga'eyyuu dhumni isaa gadiidha jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuu qulqullummaadhaan akka jiraannu dhugaa jiru bakka yoon jaallanne ta'e ani jaalallee qaba yoon jaallanne ta'e immoo jira miti ittiin ta'aan jiru dhugaa jiru jechuudha malee nam tokko qalbii isaa fanniftee jireenya isaa dukkaneessitee biraa hin deemin siif hin tolu boruu isin jedha. Warri jira miti ammaan anatu beekaa yeroo dabarsuudhaaf waan akkasiitiif jettanii namni jaalala dhugaa keessa galee jireenya isaa gaafa adda baasan immoo dhugaadhaan hin jaallanne ta'uu danda'a. Isin garuu jettanii naasofsiiftu. Abbaan sun jaalala keessa galeera waan ta'eedhaaf achi keessaa ba'uun itti ulfaata. Boodarraa abdii kutannaatu itti dhufa. Jireenyi isaa dukkanaa'e bakka waan tokko kaayyoo tokko iyyuu godhachuu hin danda'u jechuudha abbaan sun. Maal waaqayyoon sodaadhaati nama hin cunqursinaa namni isin cunqursu
yoos immoo waaqayyo isin hin gatu jechuudha. Qulqullummaa keessan yoo isin jiraattan jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan warri shamarroonni sin jaalladha jettanii dhiirotatti maxxantanii kaatanii yeroo inni abdii godhatee kaadhimee koo gara fuulduraatti gaa'ila wajjin qabadhu jedhee abdii isin godhetti abdii kutachiiftanii jireenya isaa dukkaneessitanii ifa keessan jiraadhaa jettanii warri gara gaa'ila keessaniitti deemuuf jettanii isiniif tolaa miti. Sababiin isaayyuu nama isa gowwoomsuu dandeessu waaqayyoon gowwoomsuu hin dandeessan. Jireenya namaa dukkaneessanii jireenya ifaan jiraadhaa jechuun hin danda'amu. Maaliif waaqayyoon shawwadamu namaa miti. Waaqayyo keessa namaa maree beeka jechuudha. Akkaataa keenya hundumaa waan nu yaadnu qoree hundumaa beeka waan ta'eedhaaf gaarii gochuun ofii keenyaaf. Kanaafiyyuu gaarii gochuu itti fufnu malee hamaa namarratti yaaduu nama cunqursu hadhiifnu shamarroonni isiniin jedha. Beekumsa fakkaachuu danda'a. Beekumsa miti garuu isiniif gala miti. Araadinnatiin jedhamu tokko jira miti. Waan akkasiitti fakkaachuu danda'a yeroo dhiira 6-7 akkasii waan akkasii janajjananii yeroo dabarsuudhaaf waan akkasii yeroo goonu garuu tolaa miti. Jechuun akkasitti yeroo dubbadhu shamarroota qofa hin jedhu dhiirris jira garuu immoo an akka yaada kootti akka nama tokkootti yeroo yaadu nama cunqursuurra cunqurfamu wayya waan ta'eef nama cunqursuu hadhiifnu. Karaa jaalalaatiin namni nutti dhufe akka bu'aanu biraa hin sokkine of eeggannoo goonu jalqabneedhuma yookaan jaalala isaa akka hin qeeballe of gochuu isatti faagoonee himu isiniin jedha obboleettiiwwan kiyya. Sababiin isaayyuu dhuma keenya nu jalaa balleessa waan ta'eedhaaf booddee immoo gaabbinii feegeen booduma akkuma jedhanu gaabbinee ergi goonee kaanee waa tokko faayidaatti hin qabu waan ta'eef of eeggannoo jalqabnee goonuun isiniin jedha. Waaqayyo nu haa eegu karaa qajeelaarraa akka nu deemnu haa godhu. Waaqayyoon jalatti immoo ofumaa keenya of eeguun immoo waan ajaa hamaa gochuurraa nama cunqursuurraa waan durarraa of eeggachuun immoo nurraa isin eegama jechuudha. Kanaafiyyuu kanan isin jedha baay'ee tokko ilmi dhiiraa bakka jira miti. Imimmaan buusee akka kanatti shamarraa tokko bo'u jechuun hinaafee otoo hin taane waan jaallateef isheen heerumtee ilmoo argattee abdii kutee utuu hin dhiisin amma owwanaa isii hordofuu jechuun waan jaallateef malee osoo hin jaallanne yeroo isin gaa'ila qabattu abdii kutee kan biraa jalqaba ture kanus jira. Kun immoo jaalala jechuun waaqayyoo biraa dhufe. Kanaafiyyuu jennaan gara qulqulloonni isaa qulqulluu jaallate garuu hin milkoofneefi namni sun ammaaf akka kana jooraa haa ta'u yookaan immoo nama qalbii dhabe isa fakkaatu haboos malee waaqayyoo gatii hin gatu kan ishee caaltullee kennuufii danda'a jechuudha. Garuu namni tokko foon uffataa waan ta'eef gizeedhaaf abdii kutee bakka kana booda abdiin qabu tarkaanfii amalaa kan ofirratti sababii kana fudhatanu jiru baay'ee waan ta'eedhaaf waaqayyoo mucaa sanallee haa eegu. Isallee obsa haa kennuufi akka inni jireenya isaatti dukkaneessee waan hamaa ofirratti hin fudhanne waaqayyo as naannaasisuu ifaa itti agarsiisu jechuun jaalladha. Baay'ee tokko garaana nyaatu waaqayyo. Kana dubbachuun dhufi dhugaa yeroo argu ilmoonni dhiiraa imimmaan hamma kanaa buusee bo'uu jechuun baay'ee tokko garaana nyaata. Kanaan isin jedhaa hordoftoota kiyyaa of eeggannoo goonuu nama cunqursuu hadhiifnu. Dhugaa jiru nam tokkotti himne yoo jaalalaan nu gaafate ofirraa haa geggeessinu malee itti gallee namatti dukkaneessine ofii keenya ifa keessa jiraachuudhaaf hin deemna yoo jenne waaqayyo akka namaatii miti hin shawwadamu. Jireenya keenya akka nu gaariitti hin jiraanne nu jalaa godha jechuudha. Maaliif karaa dhugaarra deemaa hin jirru nama cokkonna yoo ta'e waaqayyo hin shawwadamu. Dhuguma jaallee keenya shawwaduu dandeenya. Waaqayyo akka namaatii miti hundumaayyuu qoree hin arga waan ta'eef jireenya keenya gara fuulduraatti
nuyiif gaarii miti jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo goonuu jedha. Isin jaalladha, isin kabaja, like, share, subscribe gochuudha. Ani obboleettii keessan hawwii bira dhaabadhaan isiniin jedha.